Gaaffin anis gaafa akkam jedhu beektaa yeroo baay'ee akkamitti wal fuutanii seenaa jireenya keessanii akkamitti wal bartanii jedhaniitoo na gaafatu jecha. Ani immoo mistira wayii tokkotti jedhee isa gadi baasuu dhiisochaa jira. Kan biraan immoo isa maasti kuma zambeetta yeroo hundumaa yeroo qursii hojjetu mi'aa bishaan jettu sin jettee waxxu guutee qillixxu. Maaliif koomisiin kennuu jedhan. Nyaata ta'ee hojjettu? Maaliif mi'aan bishaan jettu? Dura waan asii beekudha. Dura waan asii beekuufi ta'uyyuu kan namni waan hojjetu irratti mooraalii argachuu hin qabu. Bakka maalis ta'u maalis otoo hojjettu nuumedha. Beekta waan ta'eef. Gadi baasu? Midika haa baratan isaanis akkaataan itti wal barre silaa dhiirri Itoophiyaa keessa jiru kan beekta jalqabatuma diimaa kee gurraattii kan beekeen suura isaa masaas godhe sitti arga. Qottumaan tokko hin jiin jecha na ilaalee jechuu isaatti fakkaata. Innaa isa booda gara antinaatti gara birriifaa gara minaamniifaatti atis akkasuma turte dura footoo kee argite isa booda biriitti dabarte. Yeroo baay'ee gaaffii isin na gaafatanii akkamitti wal jaallatanii akkamitti wal fuutanii sana manuu ibsaa jettan. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu jalqaba qursii hojjennii isa booda immoo gara gaaffiif deebiitti darbina akkuma jalqaba isaa irratti argitanii jechuudha. Viidiyoo laayikii gochuun jalqaba. Har'a ganama ka'ee hojiitti sokkee jechuudha. Gammeen hojiitti sokkee yaa'ustuun na biraan jirtu na dabbaraa jiranii beektu qofummaanii nyaadhu dhugii namaan hin jedhu. Keessumaa namni nama bare immoo baay'ee ulfaate isinuu ni beektu mitiire. Achiin booddee naannoo sa'aatii tokko walakkaatti naa bilbileetu qo'ee manatti deebi'een onlaayiniin hojjedha har'a naan jedhe qursii hojjedhuun naan hojjedhuun eegii jennaan ashiin jedha. Duraan garuu otoo inni naan bilbilee deebi'an jira naan jennee ta'ee qursii isin hojjedhu yoon beelee misaa nyaadhe ta'e malee bakka na jibbisiisa na dabbaraa jechuudha. Achi inni na dhufa jennaan qursii maalan hojjedha kushiinaa seenee caccabsa maaliif hin hojjedhu jedheetiin seenee jechuudha. Caccabsaa hojjechuudhaaf kana wanti na barbaachisu yaawwan yeroo baay'ee nyaata yeroon hojjedhu akkasitti hojjedha akkasitti na laala jechuutu hundaan normaalii waan mana koo fi beeksisa koof ta'uudha kanan hojjedhu isinitti hima. Kanaaf wanteetitti dabaltee kana miti sana miti akkan jennee ani barsiisaan jiruudha. Achiin booda daakuu xaafii diimaatu jira isaa bukeessaan jira jechuudha. Amma caccabsaa hojjechuudhaaf waan mana keessa jiruuni haala kanaan bukoo bukeeffadhee bukoo kanan bukeessa bishaan lappi jedheeni ashaboo qofaan itti naqee achii booda eleeloo akkasiin ture isa kanarratti hojjedha. Achi kun akkuma argitan kan nama lama ga'uudha. Kanayyuu nyaanni finnu namni mana keenya yeroo ammaa nyaata nyaachaa hin jiru. Yeroo beeksisni baay'atudha hundumtu amma uumaa akkoo hin qabnu. Achi haala kanaanii qixxaa isaatii kun jechuudha. Qixxaa caccabsaati qallachuun qabu akka inni beekutti caccabsaa warri beektan beektu warri hin beekne immoo hin beeknes immoo jiraattan asumarraa ilaaluutii dandeessu. Yeroo tokko waa hojjechuuf yeroo kaatan mana keessa wanti nama har'atu jijjiiraa mitiire waanuma jiruun jechuudha. Ani kanaan hojjechuutti ka'e. Kun akka kanaatti qixxaa yookaan bixxilleessaa bixxilee jechuudha. Bukoon qallachuun qabu yoo qallate hin goggoga. Isa booda namatti hin tolu. Yeroo akkasittiin xiqqoo bukoon isaa immoo furdate yookaan jabaatu yeroo caccabsaa isaa hojjettanii firfirri jedheetu namatti tola jechuudha. Qadaaddiin eelee akkuma irratti argitan intinaan irratti gubee maqaa isaa iyyuu dafee irraa baasuu hin dide laastikii saxxashagamee ofirratti na jalaa gubatee akkas na jalaa godhe. Yaa akkuma argitan qixxaan keenya qaqqabee bilchaatee jira. Asitti immoo buuphaa iskiriin balii yookaan immoo buuphaa firfirii hojjechuuti barbaade. Buuphaa sadii fayyadamee sirna nyaata kan jira. Yaa dhufaan jira naan jedheera. Lafa laxxi gochaan jira. Viidiyoo ispiidirra kaayitiin jira akkuma argitanii. Achi amma immoo buuphaa keenya haala erga rukutannee booddee mata bashaakoo irra kaawwadheen jira garuu amma gannadhas waan ta'eef ibsaan humna hin qabu. Oodide bakka ashaboo fi qundoo barbaree yookaan black pepper bichaadha kana fayyadame. Isin warri hojjetachuu barbaaddan maal isin ta'e fayyadamuu dandeessu. Ajawaa caccabsaan kun duqeetii adiirras hin hojjetama gaayis. Duqeetii adiirras hojjedhee argeeranii. Isarraallee hin hojjetama sana booda zayitii xiqqoo ishee xaabiitti godhee amma inqulaaliin hojjedha jechuudha.
duqeetii adiirraas immoo haaluma kanaan hojjetachuu dandeessu. Qimamonni warri mana madaamii keessa jirtanii amma maglaayyaa yookaan maxabashaan koo naa ho'otti qixxaa kun caccafadha. Maashinii kanatti hin daaka harkaan hin caccafa harkaan intinaan godhu yeroo inni intinaan waan barbaachisutti naqu kunoo maxabashaan koo ho'ee jira. Isa booddee bophaa akka kanaatti itti naqee ibsaan humna qabu waa tokko isaan jiru. Waan tokko jechuudha. Gaa'is yeroo baay'ee gaaffii na gaafatama inni akkamitti wal fuutanii akkamitti wal bartanii wal barumsi keessan jalqabni keessan agarraatti akkam ture nuti maalirraa barannaa jechaa turtanii jechuudha. Ani immoo deebisaa ture. Bakka yeroo gammee firii ta'e warroonni mana jiru yoomjatti isinii deebisnaadha. Maaliif himmichi ana qofa miti lamaan keenya jidduutti waan deebisa sana sin laallata. Yeroo sana immoo wal bira teenyeetu butiiree kan nuti gaaffii sana deebitti kennuu dandeenyu. Yaa gammeen akkuma argitanii misaallee nyaateen xumuruu qursii nyaateen xumuruu namarratti gatee fiigaa jira. Hojiidha waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Yeroo mijate immoo ta'e wanti isin nu gaafattan gaaffii keessaniif kanaan qofaalleetii isa wajjin laallatullee ta'e isinii deebisna. Isin garuu nu jajjabeessa. Akkasuma sabiskiraayibiin keenya akkuma 26 galee jira already. Gara akkuma 30tti nu butaa kun ikkoo isiniif salphaadha. Warri seentan sabiskiraayibii godhaa viidiyoollee laayikii godhaa walii keessan nama biraas ta'e akkasuma warra koomentii jalatti maatii naa ta'a jedhan walii keessan yoo maatii taatan kun waan tokko waan nama intinaa jedhu hin qabu. Innaa kunoo amma kana immoo as kanatti shaayii koo rakkaawwadhe shaayiin isin barbaachisa silaa ganna dhayyuuti. Yeroo qursii immoo shaayiin baay'ee namatti tola akkasumallee ajaa'ibu jiraate ani garuu shaayii danfisuu fi qixxaa koo haala kanaan caccabsee maashinii kanatti gannaquu fi maashiniin kun isa shunkurtii daakudhanii beektu. Maashiniin kun waan baay'eef nama fayyada. Waanuma duqeetii kana bulleessee diqii godhee hin daaku malee nama fayyada. Ani waan barbaachisu ashaboo barbaree akkasumallee a'aa fi akkasuma immoo kororimaadha. Kanani fayyadamee jechuudha. Jada kita temu sama ini. Kuno ada kanan daki. Di kota. Nanti jadi kalian segera. Ikan mau kapal. Aku mana sih gitu di mana? Kalian kok sama sini kok sedek dengan kau sendiri dari ini. Sebenarnya mau sih chandra. Amma mana sini jelas sudah mana sini hoji saja lekara jera. Kuno kamar baru ti. Nah teh jera. Bayi mi'a. Ani garuu akka dingata caccabsaan hojjedhadhee ganama karoora qursii hojjechuun qabu isiniin jedheen ture. Kun immoo qimamii ishee jinjibilaa wajjiniin gaa'is utaalloon bakka hiriyaa mana godhatee natti taphachaa jira. Dura gammee qabee ture sararaan qabee ta'een beeku yaa'u namarraa na qaban yeroo baay'ee bakka baay'ee na dadhabsiisaa jira garuu nan kuffisne malee. Ani isin kuffuu fi isa booddee caccabsaa keenya kanarratti jechuudha. Midijaa moo maal jedhama wanti kuni? Shegurratti kana niyyeessaa irra fusiin mugusii jedhanis har'aa qofaa koo ta'een ture natti fakkaate obbo Gammeen deebi'anii jiru mana jira qursii qopheessee xumuree jira yeroo baay'ee gaaffii isin na gaafattanii akkamitti wal jaallattanii akkamitti wal fuutanii isaan manuu ibsaa jedhan akkamittiin akka nuti wal jaallanne akkamitti akka wal fuunee har'a geenye isiniin gaafa amala kana jedhamu dhaqa yeroo hundumaa na koomatti waan ta'eef sana maaf nutti himtanii maaliif dhoksanii seenaan sun gadi gabba'uu hin qabu jettanii turtanii maaliif akka nuti gadi hin baasne Gammeen isinitti himuu mana jira waan ta'eef isiniin gaafa hordofaa. Isaan yaaduma hin malee manatti deebisna fayyadamtanii ruuqamee taa'u kanuma bakka kanuma obbo Gam baga nagaan gara manatti deebise. Ugar bita kaleessa galgalaati garuu yaa hojjettee na gargaartee fuullee na qabbaneessaa miti hafuurumti kee mana jiraachuu jechuukooti malee. Ati naguma kaa'uufi amma gaaffii si gaafachuu. Eega akkatti manatti deebitu saalootii koo galgalaati. Amma gaaffii si gaafachuuf deemaan jira dhaggeeffa oka. Gaaffii si gaafachuuf dura maatii keenya nagaa gaafa uuti. Gaaffii sana siin gaafa hin deebisaa jira. Nagaa gaafa oka ammaa. Nama dubbisi. Sagalee ol kaa'e kaa maayikiin qabnu hin beektaa. Akkooti sagalee ol kaase kaa akka dhiiraa jedhu. Waan qorsi nyaanne sagaleen gadi bu'e yoo ta'e isa maqaan isin danda'ama. Akkasumas nuti nagaa keenya isin akkam jirtu fayyaa keessanii
Kami ganni kuni Achi simbira achi ganni jira. mafakkaata nu bira mafakkaata nu bira baay'ee qorra. Wal jijjiirraa asiin qorrachina. Mee si waree ho'a keessan as kottaa nuti mana kaasiruna. Gaaffii biraa isatti mana oolte inni mana oolte ilma biraati inni kadhannaa koo deebii kadhannaa kooti. Gaaffii nan si gaafa'u akkam jedhu beektaa yeroo baay'ee akkamitti wal fuutanii seenaa jireenya keessanii akkamitti wal bartanii jedhaniitu na gaafatu jecha. Ani immoo mistira wayii tokkotu jedhe isa gadi baasu moo dhiisu jechaa jira. Gadi baasu milikaa haa baratan isaanis akkaataan itti wal barre silaa Itoophiyaa keessa jiru kama beektaa. Jalqabatuma diimaa kee gurraattii kan beekeen suura isaa masas go'e si erga. Ottoon tokko hin jiin jecha na ilaalee jechuu isaatti fakkaata. Innaa isa booda gara antinaatti gara birriifaa gara minaamniifaatti atis akkasuma turte dura footoo kee argite isa booda biriitti dabarte. Innaa gaayis ogumaa mucaan kunis warra dursee suura ergu keessa jira moo hin jiru akkamittiin akka wal barre. Maaliifi otoo himin yookaan immoo otoo faamilii keenyatti himin akka yoo nageenye deebisaaf jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo isaan na gaafatan qofaa koo ibsuu hin barbaadu. Anas isa isin ilaallata kun dhimma nama lama jidduutti raawwatu waan ta'eef qofaa koo ibsuu hin danda'u hin barbaadu si jechaan ture. Maaliif akka nuti hin deebisne yookaan maaliif akka nuti isaanitti hin himne ittiin baachuu. Gaariidha inta. Waa'ee suuraa ergii suuraa kan kee ergii kan godhu kan ilaalatu. Kanatti nama nuti maal ati dura wal barre otoo nuti waliin bariin ati isin jettee suura natti hin argine sun beeku. Suuraan argine irra dura. Maaliif hagiyyoon akka nuti isaaniif hin deebisne? Seenaa keenya bal'aa qabu kan keessatti immoo nama hedduudha otoo ga'e kan jennu barbaachisanis. Akka irraa baratuuf. Akka irraa baratudha. Namni fakkeenya ta'ee jireenya isaa akkamitti akka gaggeeffatu akkamitti akka walitti dhufu. Otoo namni hundiyyuu irraa barateetti anaaf gaarii ture. Nuti nama 1,000, 2,000, 2,200 waan miseensi keenya xiqqaa ta'eef nama kana ibsuudhaaf hiriiraan keessa jira waan ta'eef yoo isin jabaattanii amma 1,100tti amma 50,60 nu geessan. Waayee kuma dhibba tokko. Guyyaa tokko odeeffannoo keenya seenaa keenya hundumasaa osoo hambisiin otoo ittiin dabaliin kaasiniif waan ta'eef bara haaraa kana keessa addunyaa seenaa. Jabaadhaan miseensi keenya biraan nu gahaa irraa hawaatanii laayikii, sheerii, koomentii gochuudhaaf nu biraan hafeenaa kan jirudha. Atamma kuma dhibba tokko maamila kuma dhibba tokko miti kuma 50 dinni kun abjuu halkaniiti. Fidaliidhaan amma kuma 20 isaaniif salphaa garuu kuma 20 jaarra jirra kuma 30 nu agartan isa godhe maal rakkoo qaba. Kanaafuu kuma 50 barraa kaaniidha. Gaayis garuu isin kan eeggatan kuma 30 galchaadha faati. Saabskraabii keenya kuma 30 galchaati. Akkamittiin akka wal barreessinaa jireenya keenya nuti amma akkasitti yeroo haasa'amu waan salphaa fakkaatan nu garuu chaalenjii baay'ee keessa darbinee dhumne namoota hedduu fakkeenya barumsa akka ta'u maniira. Kanaaf warri barbaadan gaaffii akkasii gaafatan yeroo baay'ee na kumatanii sanarramaa fi nasuuf ta'an warri jettaanii viidiyoo keenya akka jedhanii akkasiin jedhanii yeroo darbe amma aareen amma kaamerarra jirta bar akka jedhanii yeroo darbe irratti buna danfistuu as kana biiribaatti teessu sana maqaa keessa ishiin irratti si xaafuu fe'amoo ati maa biiriirraa sixxuu hojii keeti. Kan biraan immoo isa maasti kuma zambeetta yeroo hundumaa yeroo qursii hojjetu mi'aa bishaan jettu sin jettee waxxu gootee cillixxu maaliif koomisiin kennu jedhan. Nyaata ati hojjettu? Maaliif mi'aan bishaan jettu? Aku dura waan si beekudha.
dura waan si beekuu fi ta'uu kan namni waan hojjete irratti mooraalii argachuu qabu. Bakka maal soota hojjettu namedha. Beekta waan ta'eef. Bakka. Ajabsaan kun ibbaa shantama. Ibbaa shantama? Eessa? Gimmaasha jedhanii ajajatu? Bakka na jedhe. 150. Muduun immoo kan ta'u guutu. Kana gimmaashni ibbaa shantama. Kana guutuun 300 jechuudha. Asirratti na kan Maal qaba? Kadhaa qabaa. Kanaatti walitti. Nama fidin bakka. Afur kun nyaata. Gaayisa geessanii caccabsi hojjetamoo gimmaashni 50 muluun immoo 300. Nah caccabsaa nyaachaa jira sin affeerree jirra. Hunduma keessan kottaa nyaadhaa. Ogaan inni dhufne ta'e wala caccabsaa wala maali wala maa dhugaa rabbiin hojjetu. Maaliin hojjete? Maaliin hojjete? Yoo nyaadhee shaayii dhuga. Shaayii dhugaan alatti hin hojjetu. Garuu misaaf tombeelee waa nyaachuun kun malee qursii nyaadhu. Na carraa kun manatti deebisee qursiin keenya caccabsaa fi Angkaku es krim bali betul madi. Akasnya asinnya jangan. Ya waktu marki tani telkawa hagamat jika nilal tani vlogin kenya kuya harra kan nafakata bayi namat titola. Nuti bayi tola sini semua sini titola lagi dan nuti agar sisa mira kisan ya ada latan abdan novif sudan desu. Inna saatiin kun saatiitti qursii nyaatu miti. Isaaf saatiitti hojii galuudha jechuudha. Kanaafuu manatti hojjechaa jira waan ta'eef qalbiin achi jira. Kanaaf akkasuma miti yaadni isaa gara asiiti gara viidiyoo ta'uu hin taane gara hojii isaati jechuudha. Akkasii qursiin keenya xumuramee jira. Warri barbaadan sin affeerree jira. Warri biyya keessa jirtanii xaafiillee akka barbaadan hojjetachuu dandeessu ogummaa beektanii warri achi jirtan immoo yoo xaafiin hin jiru liita ilaala akka 50 meeqa qabu. Warri achi jirtan immoo caccabsaan duqeetirraa sin hojjetama. እና ዘይት ማያላ ሞኮራ ኢሲኒን ጀና ኩኑ ወንዶ ሳቲ ዴቤ ጅራን ቁርሲ ኮሸፍተ ስራ ወርጎፈደ ያው ግን ኛቴ ማቃባ ጥቆ አነማቱ ኛቴ ፊቴ ሳቲች ዴመራ ወንዴ ሳቲ ቶጂ ገሉዳ ኦንላይን ረጅራችሁ ቀባ አክስ ኢሲኒን ጀና ፕሊዝ ላይክ ሼሪ ሰብስክራይብ ኬኛ ኑፍ ጀቤሳ